Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota chaanaala Adam Biyyee Sabaa. Baga nagaan na eegdanii, baga nagaan jiraattanii hundi keessanuu bakka jirtanitti jaalalaa fi kabajaan kiyya isin bira haa ga'u lagaa fi gaara qaxxaamure. Har'a waa torban qabadhee isinii dhufe. Waa torba kana yoo dhiistan ilmaan Arsiitii fi ilmaan Walloo walitti ni araaraman. Akka isaan walii araaramu ni barbaaddu? Lakkoofsa tokko barreessi koomentii jalatti. Akka isaan walitti hin araaramne ni barbaaddu? Lakkoofsa lama barreessi koomentii jalatti. Warri akka isaan araaraman barbaaddan isiniifin himaa, akka isaan araaraman gochuudhaaf lakkoofsa tokkos barreessaa, waan sanis fayyadama. Warri immoo akka isaan hin araaramne barbaaddan lakkoofsa barreessaa, waan san fayyadamuu mirga qabdan. Kanaaf gaa warra waan san fayyadamee akka isaan araaraman barbaadu ilmaan Arsiitii fi ilmaan Walloo obboleeyyan lamaan akka isaan araaraman warra barbaaduuf tokko jaana dhaggeeffadha. Tokkoffaa warri gastii namaa jala deemtanii iskiriinii irra waraabdanii viidiyoo jaraa waraabdanii gadhiistan sheer gootanii namaaf ka Wallootis ilmaan Arsiitiif ergitan ka Arsiitis ilmaan Wallootiif ergitan yoo dhiistan ni araaramu. Lammaffaa garee waatsaappii adda addaa keessa iimoo, telegiraam, waan adda addaa, tiktookii adda addaa, feesbuukii adda addaa irra waan namni isinitti erge osoo madda isaan beekne, osoo dhugaa ta'a kijiba ta'an beekne fiddanii sheer gootan yoo dhiistan ni araaramu. Sadaffaa warra agartee akkanatti waan bara darbe waraabame, waan barana waraabame oduu dabarte ka hutte ka agartee nama bira darbe lafaa kaasanii ajandaa godhatanii irra dhaabbatanii iyyan madda isaa kan beekne yoo dhiisan ni araaramu. Afuraffaa yoo agartee warri nama arrabsu sun arraba dhaabe ni araaramu. Shanaffaa warri agartee feemasoota ofiin jedhu, beektoota ofiin jedhu, gaazexeessitoota ofiin jedhu sun nama arrabsuu miidiyaa gurguddaa dhaabbatanii nama arrabsuu san yoo dhaaban ni araaramu. Jahaffaa waan kanaa gurra kennuu yoo dhabdan, jala deemtanii hordofuu yoo dhabdan, tuffattanii yoo dhiistan ni araaramu. Torbaffaa isin walii galtanii warra nama arrabsuu irratti yoo duultanii, Oromoon kutaa 11dha. Nama kamuu yoo ta'e, ka Walloo ta'e, ka Arsii ta'e, ka Harargee ta'e, ka Jimmaa ta'e, ka Wallaggaa, ka Shawaa ta'e, nama arrabse Oromoon kutaa 11 qabdaniiti yoo likki gashitanii tuhannoo jala oolchitan saba tokko bakka bu'u, ka Walloo bakka bu'u, ka Arsii bakka bu'u jettanii yoo akkasitti tarkaanfii irra fudhattan adabatanis ni taa'u, ni araaramus. Sagalee tokko yoo dhaban warri jala deemeetiin agoboggobee qosoqqosee walitti nannaqu sun yoo irraa dhaabbate ni araaramu. Warri biraa immoo warri Arsii fi Walloon taane ka biraa yoo agartee Walloon goota jedhee irraa lallabuu baate, Arsiin goota jedhee irraa lallabuu baate, adabatee afaan isaa walitti qabatee taa'e uummanni kun nagaa isaatii dhibbaan dhibbatti ni dhufa. Kana gochuu barbaaddu lakkoofsa tokko barreessi, waan kana fayyadami. Hin dhaggeeffatin, hin ilaalin, hin argin. Kuti bira tuffadhuu bira darbe. Siisin ajaa'ibi, siisin rifachiisin tuffadhu sun bira kuti. Hundi keessanuu warri nagaa isaanii barbaaddan. Warri nagaa isaanii barbaadne immoo kanarra jettanii akkuma lukkuudhaa wama caccaaruu yoo barbaaddan sun gaa rabbi isin haa qajeelchu. Yoo wallaalummaa ta'e rabbi isin haa qajeelchu. Yoo immoo beekaa taate rabbiin dhabama si haa godhu. Baammaa suuraa rabbi si haa godhu. Warra nagaa isaanii boorreessuudhaaf tattaaffii godhaa jiru yoo jiraate rabbiin dhabama si haa godhu. Kanumas niin jedhaa Adam Biyyee Sabaa ani ilma sabaati. Ani ilma sabaati. Subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa, bijjara kana biraan nagaa. Waan kayrii share gochuun rakkoo hin qabdu. Waan badaa share hin godhina. Waan nama walitti buusa.
isinis hin ajaa'ibin, isinis hin dinqisiisin, isinis hin rifachiisin bira kuti tuffadhu. Hagasuma. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.